Dubartiin takka yeroo jaalalaan sirraa qabamtu amala akkam agarsiisti? Dubartiin takka yeroo jaalalaan sirraa qabamtee daayireektii sitti hin baafattu. Sitti himachuu caalaa gochaan si agarsiisuu jaalatti. Waan xiqqoo takkaan miira siif qabdu ibsachuu jaalatti. Amalli ishee hundi ni jijjiirama. Bakka ati jirtu hin hanqattu. Waan ati gootu hunda godhuu jaalatti. Siif quuqamuu eegalti. Kun hundinuu amala ati isii irratti arguu dandeessu. Dubartoonni yeroo hedduu jaalala isaanii akka dhiirotaatti hin ibsatan. Amala irratti mul'atuun si dhihaachuu jaalatan. Ni hubatta jedhanii waan yaadaniif osoo afaanii baafatanii jaalala qaban siif kan ibsan ta'ee dafanii takkatti abdii hin muratan. Yeroo hedduu si cinaa kan hin dhabamne ammallee yeroo hedduu kan aarsitullee yoo ta'e jaalala tana baraaruuf yaaddi malee hin aartu. Yeroo mara addunyaa tanarratti kan si filattu yoo ta'e haala hamaa fi gaarii keessattillee kan si hojjetaatu yoo ta'e dhugaan si jaalatti jechuudha. Dubartoonni akkanaa kun kennaa qaalii fi maallaqa sirraa hin barbaadan jechuudha. Dubartoonni akkanaa kun jaalala, amanamummaa fi yeroo kennuufi sirraa barbaadan. Ammallee akka isii hubattu sirraa fedhan jechuudha. Kana hunda sirraa harkannaan jireenya ishii guutuu si wajjin impaayera jaalalaa ijaaruuf mudhii hidhatti. Dubartiin si jaalattu takka yeroo hedduu si hordofti. Dubartiin biraa takka karaa irratti si qabdee yoo kan si dubbistu ta'ellee usteetuma hin hafti. Sababuma malee qabdee ol loltiin. Kabajaa isiitiif hin dhiphattu. Namni maal naan ja'a jettee hin yaaddu. Garuu yoomiyyuu taanaan kabajaa teetiif kuftee kaati. Nama hundaa olitti si kabajji. Waan nuuf hin galin takka irra hedduun keenya yeroo hedduu jaalala nama akkanaa tana dafnee hin hubannuuf. Gaafa nuuf gale garuu jaalaltee akkasitti toltu hin jirtu. Dubartiin akkanaa tun daftee abdii hin kuttu. Garuu nuti osoo waan isii barbaachisu guutuu fi dhiisii hin beekne dhabnee boodarratti sheenuyna. Addaan nama baafadhu, tamtu nama dhugaatii, tamtu tasobaatii jarjartee hin dhabin. Sababa bilchina dhabuu keetiitiin. Namni kun feekiitu jira, walitti dhufeenya guyyaa guyyaa ati gootu keessatti kan hin beekamne. Namni tokko tokko kan hariiroo sobaatiin si seenuu danda'u jira nama gaarii fakkaatee. Ija banadhu bitaa mirgaa kee ilaali, dogoggora keetirraa baradhu. Yoo namni siif jecha wareegama kafaluu jiraate baraari. Fedhii yeroodhaatiif itti hin dhihaatiin kabaji. Waan sirraa barbaaddu kenniif yoomiyyuu taanaan jiraadhuuf.